Ifatti biyya isiin jirtu erga adda baafatte kaatee garee seentii yeroo maqaa geette kaatee garee seentii yeroo maqaa geette. Siifan akkas jette warri biyya kanaa Siifan akkas jette warri biyya kanaa jirtan shabakaa daataa akkamiin guuttattuu gaafii dhiyeessite erga deebii argattee deemtee bilbiltee fi akkana jetteeni. Duniyaa biyyaa baatee akka ittiin taa'inii itti fayyadamii yeroon sin darbinii birrii kee baasitii kaardii fitaa jedhiin arabatti kennadhu bilbila kee irratti daataa kee guuttadhu rakkoo harkan kennin jabaadhu baradhu silkii tanteetillee madaamii dhoysadhu. Yeroo hojii fitte ol bahii qo'adhu yeroo hojii fitte ol bahii qo'adhu. Barattuunis akkas jette yoo daataa guuttadhes wayii natti tola hojiin kiyyan dhumu hojjetaatiin oola. Darajaa mana kanaa yeroo 100 joora hojiin koo guddaadha galgala xumura. Siifanis ni jetteen nuti halkanis garee bullaa homaa hin yaadini guyyallee yeroo salaatuuf silkii bira dhufte ofin dagatini harka ol kennadhu carraan siif kennama duratti qaree gadi bu'ii deemi. Daataa banaan dhiisinsi jalaa dhumataa. Fadhu deemii dalagadhu halkan osoo hin rafin nama siif godhaatii irratti hafazadhu. Barattuunis tole jettee yaada siifanii fudhattee cinqaa keessa jirtus du'aayii deeffattee haala uruufa xumuftee quraana eegatte quraana soofsumaan barattee xumurtee mi'aa diinii bartee. Akka kanaan kunoo siifaniin teenna darsii ofii irraa duubatti hafte. Akka kanaan kunoo siifaniin teenna darsii ofii irraa duubatti harkifattee yoom kana qofaree waan isiin nuuf taate bilaalotas amalaan simattee maaliif gareen teennee suutuma gaafattee irreedduu bilaalotas garee keessa taa'uun akka ittiin tolle erga adda baafattee akkana jechuudhaan yaadisi ibsatte. Hanga dandeettaniin garee irraan fagaatina diinis yoo behe. Hanga dandeettaniin garee irraan fagaatina. Diinis yoo beeytan barsiisa kan hin beeyne barsiisaa baradhaa diinis kaddamadhaa waan barachuuf feetamee natti himadhaa ustaaza isinii gaafadhee isiniif deebisa hangasiif ofiifis baradhaa barataa qo'achiisa hangasiis ofiifis baradhaa barataa qo'achiisa. Maal kana qofaree dubbiin takkas jirti guyyaa akka tasaa barataa yookaan barattuun gammachuu qabaa dhayxee itti himte irraa dhageeffattee irraayis jaalatti abshir nusi cinaa jirra jechuun jabeessiti. Guyyaa san bareechuuf olii gadi kaatti barataadha dhagees ni jettiin gara fuulduraatti gammachuu qabnaati waa hundaan qophaa'a hundi barataati. Guyyaan tokkos jiraa sun guyyaa gaddaati wanti gootuun jiru kun hojii rabbiiti. Barattuun gadditee profaayilii jijjiirtee siifan kaatee isitti bilbiltee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh jirtaa uktii fayyuma qabda. Barattuunis ni jettee wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh annaguma qabaa alhamdulillahi yaa uktii siifanii xiqqoo gaddaan qabaa gara biyyaa sanii. Siifanis ni jettiin obsiitii jabaadhu nurraa hin gaddini kootu garee seenii adda hin taa'ini du'aayii siif goonaa barataa waliini jechaadha deebistii barataa keessatti oolmaan isii baay'ee kana qofaa miti. Allahu akbar barattu shabakalleen si qabe osuma dhaabde illee lakana fayyadanamu. Anni jiraan bani Adam. Ana mawjuud wala maafi. Allahu akbar. Allahu akbar. Aywa. Barattu amaran barakaasi yakul inshallah rabbi sirra jaalatu qalamni kee ngogini arrabni kee khayri malee sharriin dubbate sin jenna. Cuma sirra qoofnee jirra galatoomi ulfad sin jenna. Allahu akbar. Keessumoonni keenya kabajamtootaa fi jaalatamtoonni warroonni reefseenaa jirtan marhaban bikum isinin jenna.
an haadhufu baga nagahan dhuftan welcome isinin jenna. Istiidiyoon guyyaa har'aa keessatti argamnu markaza guddayyaa markaz baabur rayyaan. Allahu akbar wama adraak markaz baabur rayyaan. Allahu akbar sagantaan irratti argamnu sagantaa eeba barattoota markaz baabur rayyaan tahuu hin irraanfatinaan dhaamsa kenna. Allahu akbar. Egaa kanatti aansuudhaan hayyoonni kabajamtoonni ustaadonni majmuucaa shuuraa hundumaan keessan baga nagaan dhuftanii welcome isinin jenna. Akkuma san hawaasni keenya kabajamaa fi jallatamaan hawaasni majmuucaa shuuraa hundumaan keessan baga nagaan dhuftan marhaban bikum isinin jenna. Egaa kanatti aansuudhaan affeeramtoonni guyyaa har'aa warri majmuucaan alaa hundumaan keessan baga nagaan dhuftan an haadhufu welcome isinin jenna. Ta'a nyaadhaa nu dhugaa isinin jenna. Allahu akbar ya masha Allah tabaraka arrahman wama adrak markaz baabur rayyaan hundumaa keessan akka seentanii tolika daandii dabarraa fagoo akeektuu gala sirrii rabbi qofaaf bitamta waan takkan seenu shirrii imala karaa dheeraa mana jireenyaa ciiftuu musliimaaf quraanni ifaadha akka biiftuu guyyaa keenya bareechee dogoggora nu tiiksaa dukkana daangaa hin qabne saaqeenurraa nuuf ibsaa soorata qalbiif qaamaa abbaa qabeessaaf dhabaa kan adda hireen beekne yoomuu bilaafa fi jabaa kan gubboo hin eeyyamne barsiisus ta'ee baruu hin dhageenye takkaa quraana malee garuu duraan diinii barachuun gatii nama baasisaa. Beelaaf dheebuun waddamtee namaa gassi taasisa. Eeyyen qe'ee fi maatii gattee fagaatta manaa baatee harka namaa eeggatta barsee waan qabne taatee halkan rooban coolla'aa guyyaa aduun si ulaa argattu garaa nyaattee yoo dhabde gabuu bulaa daartee uffata dhabda kopheen miilaa si dhumtee qaamatu madaa baasa xiqqaaf guddaan si tumtee akaayyiidha nyaanni kee filatteen beektu coomaa darasaa nama galaan guyyaa hundumtuu sooma. Dhoqqee rooba gannaa haga jilbaa laaqanii sammuu isaanii irraa wallaalummaa saaqanii salphatti yoom as gahan dafqa itti cobsanii utuu rakkoon hiddituu ciniinnachaa obsanii masjiin nu dhiyoon jiru fagoo deemaa turanii duraan diin rabbii baruuf lilmoon dhagaa uranii amma garuu fedhii qalbii guunnee fi fillee nyaannee uffannaa hayyuu ka'ee nu jiru irraa baruu tuffannaa. Masjiinni ijaaramee ollaa nama marattu gandi kee muluun sheekaa teessee irraan barattu halkan guyyaa nun joorsu fedhii qabaannan baruu bilbila chaarjii guunnee dadhabnaa sammuu qaruu roobaaf aduun nun argu mee maal nutti hanqisee dhaloota ammaa garuu maaltu baruu rakkisee utuu masjiidaaf sheekni mana jala nu jiru wallaalummaan marfamne nutti hadhoofti jiruun abbootiin amantii warri daandii garsiisu biyya keessa ta'anii biyya alaatti barsiisu tiknooloojiin guddatee bakka kanaan nu geessee bilbila kee banattee qaraata mana teesse carraa amma argame waltaanee jabeeffannaa aappii garagaraa irraa quraana dhageeffannaa oolma'oota addunyaa kan dur hawwinee dhabne har'a googil keessatti sagalee isaanii qabne kan akka Dr. Zaakir duraan gurraan dhageenye amma bilbila qabnu laayiviin irra geenye hundi namaan argatu carraa barsiisuuf baruu nama ofii jaalateef arjooma rabbi garuu. Gaaddisni garee shahaadaa wallaalaa meeqa qaree kan wangeela ofii hin beekne dhufee isarraa baree ammallee lalisaati adeemaa gara dura beekumsaan wal utubaa rakkina keessan furaa seenaa gaarii hojjettan kan dhaloonni illee dhaaluu miidiyaaf lafallee dhufee isin haa laalu iddoo raqaa baqadhaa dhugaadhaaf cabaa kufaa warri dhugaan hin galleefsichuu hubatee dhufaa burqaadha isin yoomuu kan hin goone tasumaa bakki turii wallaalaa itti miichan asuma eeyyen nama ofii jaalate qajeelcha daandii dhugaa gariin cubbuu hojjetuuf hirriba dhabee mugaa miiqa sammuun adoodee araa daddaan qabamee ingalaaf otoo eegan achi buuteen dhabamee adda baasuun rakkisee dhandhama loomiif damma mana araqeen jiru muraasni yoona amma waan uumamiif wallaalee kan yoona nyaatu irbuu
harki caalu har'allee waldaaf charchii sirbu addunyaa bultee badduun kan jijjiirtu qaamuu fi wallaalli siin taphate galmee sangoottu cufi hundi namaa musliima yoo haadha garaa baatu daandii jallaa adeemuuf kiristinnaamaa kaatu yahudan tiiksee hoolaa fiilmii hojjechuuf gobdee yesuus fannifne jettee madaqootee na sobdee nama ijaan mul'atuun waaqa jechuun quuftanii siidan gootaa dhaabbataafan irraa hombuuftanii osoo waaqayyoon ta'ee seexanni fuudhee qoraa waaqni saalli isaa dhiira akkuma keessan hora naangalle dubbiin keessan gadi buusee ol baasee waaqayyoon ijaan arge eenyutu suuraa kaasee ergaa yesuus barsiise hiikni isaa sharafamee dhiiga isaatiin nu bite qaamni isaa garanfamee jedhanii waaqni kiyyoo diinatiin takaalamee kufama kan boru firdiif eegan namaan itti tufama waaqni waaqummaan isaa yahudotaa nyaatama kan nama baatu isa waaqni kirriin baatama yesuus ofiifuu nama hin baatinaa mormatti ergamaa israa'eliif hin galinaa ormatti yaa abbaa kiyya jedhee yesuus waaqan gaafanne aangoo rabbarraa fuudhen du'a lafaan kaafanne waaqni silaa maatidha hin cufatanii hulaa gaafa hafuuri rafu ilmatu eegaa bula sadi baay'isuu tokko deebi'ee tokko ta'a firaakshiiniin herreegaadhuma keessan gaaga'a abbaaf ilmi wal keessaa gooftummaa walii hirti eega cubbuu laayxanii haati ho'eessa jirti waaqni sadii wal keessaa mana tokko galanii waaqni dhalcheen dhalatuuf keessan ilmoo dhalanii soba balleessuuf malee anjibba labsaan jiru dhugaan hadhaa umara liqimsaa gaayaa tiru dhiifama sin gaafadhu qabaa waanan balleessee walaloon tiyya kunoo gara xumuraa geesse haguma wallaala koo ergaa qabu tarreessa dhalootaaf galaa jiru walaloonan barreessa kalee harkaan barreesse cobsee qalama kiyya har'a sin dhageeffachuuf kunoo sagaleen iyya ergaa kiyya xumuree amma sin dhageeffadha dogoggora qabaannan gorsaan asirreeffadha.